Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Waraansota Diyaabiloos boqonnaa 3ffaa Shiroota Diyaabiloos. Shirri Diyaabiloos akkam baay'eedha. Xumuras hin qaban. Shirrisaa tokko yoo isaaf milkaa'u dide meeshaa sossobbiisaa jijjiiruun, ammas jijjiruun, wanta abjoote hanga milkeessuutti itti fufa. Kanala kan jedhamu kaayyoo murtaa'aa yoo hin qabaannes carraa argateen tarkaanfii badisaa kamiyyuu galmaan gaachuuf waan tokkoon osoo hin daangeffamin gara duubaatti hin jedhu. Waan feefu kanatti aansuun shiroota baay'een ittiin beekamuu fi irra deddeebiidhaan ifatti mul'atan keessaa bebbeekamoo isaanii ilaalla. Kan jalqabaa hojii gaarii keessa cubbuu dhoksuudha. Cubbuuwwan tokko tokkoof maqaa adda addaa kennuun hojii gaarii fokkeessee karaa namoonni haala salphaan fudhachuu danda'aniin dhiyeessuun Diyaabiloosiif akkam salphaadha. Gooftaan keenya akkas jedheera. Gogaa hoolaa uffatanii kan isinitti dhufan, keessi isaanii garuu yeeyyiiwwan butan kan ta'an. Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 7:15. Namoota irratti qoosuun akka fayyaalessummaa, amala gaarii, jaalala, beekuu fi qoosaa fakkaatanii dhiyaachuu danda'u. Kanas taasisee gamna yookiin beekaa jedhee waamuu danda'a. Kanatti dabalataanis hojii gaarii qabatanii akka guddatanii fi isaan sirreessuuf sababa jedhuun ijoollee kee fi xixiqqoota kee irratti tarkaanfii gara jabummaan guutame akka tifattus taasisa. Kana yoo hin taasisin taasisuu dhiisuu keedhaaf sammuun kee akkas ceebba'us taasisuu danda'a. Maqaa bareedinaa fi qulqullina eeggachuu jedhuun diddibachuu fi babbareeduu akka raawwannu gaarii fokkeessee dhiyeessa. Diyaabiloos namoonni cubbuu akka hin falmineef cubbuu ta'uusaa ibsee hin dhiyeessu. Cubbuu tokko adda addummaa waan tokko osoo hin qabaatin isumaaf maqaa biraa kenna. Abaluun karaa inni tasuma hin beekneen mala maqaa biraa baasuutiin waraanee kiyyoon barbaadu keessatti kuffisa jedha. Fakkeenyaaf nama tokko cubbuu of agarsiisuu jedhuun yoon itti dhufe fudhachuu isuu danda'a. Kanaaf maal godhure? Akka awwaalcha bakkeessaa nooraa dibamee bareedu fokkeessee keessisaa gonka adda kan ta'e fokkeessee hin dhiyeessaaf. Kana waan ta'eef bakka of agarsiisuu jedhu kanneen biroo dogongorsiisuurraa of qusachuu yookiin kanneen biroo fakkeenya gaarii ta'uu kanneen jedhaniin fayyadama jedha. Cubbuu maqaa sirriitti cubbicha ibsuun waamuun ogummaa Diyaabiloos miti. Kana yoo taasise kaayyoon isaa hunduu waan irratti baramuuf bu'aa isaa argachuu hin danda'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'oota isaan akkas jedhee ture. Yeroon kanneen isin ajjeesan hunduu Waaqayyoon akka tajaajilan itti fokkaatu ni dhufa. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 16:2. Dhuguma Diyaabiloos namoota kana raawwatanitti ajjechaa akka hinaaffaatti yookiin akka amantii eeguutti yookiin qabsuura qulqullaa'aa yookiin immoo lafa cubbamoota irraa qulqulleessuu jechuun maqaa adda addaan dhiyeessuu danda'a. Kunis Fariisonni, Saduuqonnii fi hangafoonni lubootaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin du'a fannoof dabarsanii yeroo kennan keessa isaanii keessatti yaadaa kan turan ture. Namoonni daa'imman yeroo gara Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhufaa turan ittisaa fi akeekkachiisaa turan gochi isaanii kun isaan biratti gocha gara jabinaa fokkaatee akka isaanitti mul'atu taasisu. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 18:15. Isaan gocha kana sirna eegsisuu yookiin hojii gaarii nama guddaa haa jedhan malee maqaa hojii gaariin kan uwwifame gocha badaadha. Diyaabiloos sobaa maqaa ogummaatiin uwwisee dhiyeessuu ni danda'a. Kanas sababa amala gaariin darbees haalaawwan badiinsa irraa fayyisuu jechuun dhiyeessuu danda'a. Ogeessi tokko sababa amilee dhukkubsataa eeguu fi mataasaa badiinsa irraa eegee fayyisuu jedhuun dhukkubsatichaaf soba kan ta'an wanta baay'eetti himuu danda'a. Tokko tokko sobaawwan akka kanaa soba qulqulluu yookiin soba miidhaa hin qabne jedhanii waamu. Keessumattuu waggaa waggaan seensaa ji'a bitootessaa irratti sobaawwan akka kanaa qoosaawwan, hibboowwan yookiin immoo moggaasota biroo tokko tokkoon yeroo waaman ni argamu. Bifa akka kanaan sirba ogummaa jedhee dhiyeessuun Diyaabiloosiif akkam salphaadha. Fakkiiwwan saalfachiisoo fi awwaalchota ogbarruu jedhee waamuun isoo. Agarsiisonni mana siniimaa fi tiyaatirii tokko tokkotti agarsiifaman cubbuu kan jajjabeessan yoo ta'an illee maqaa ogummaatiin waamamu. Muuziqaanis kiristaanummaa kan qoruu fi dhiphina keessa kan galchu ta'us moggaasni isaa garuu ogbarruudha. Diyaabiloos moggaasa maqaa ogbarruu kana jara
maqaa dinqisiisaa kana qabaachuu kanneen hin dandeenye walitti qabama cubbuu baay'ee fi dhagaawwan gufachiisoo akkamitti akka dhoksu hubadhu. Diyaabiloos arjoomuu dhiisuu maqaa kanaan kan waamu sitti fakkaata. Eenyuyyuu waan hin fudhanneef hin waamu. Ittiyyuu ikoonoomii cimaa, horii gara fuulduraadhaaf qusachuu, horii qisaasessuu dhiisuu yookiin jireenya giddugaleessaa jiraachuu kanneen jedhanitti jijjiira. Diyaabiloos namni soolessi tokko nama hiyyeessi tokkoof akka waan tokkoyyuu hin kennine ittisuu yoo barbaade akkas jechuun gorsa. Kennaa arjoomuutiin kadhaaf hirkattummaa hin jajjabeessin. Kanaafuu kennuu dhiisuun kee ajaja Waaqayyo dafqa keetiin jiraadhu seera uumamaa boqonnaa 3:19 jedhu waan hin faallessineef hojii barbaadanii hojjechuutiin buddeena mataa isaanii akka nyaatan isaan taasisa. Isaan jedha. Jecha Waaqayyo kan rakkatee fi dadhabdootaaf kan yaadu kan galateeffamedha. Waaqayyo guyyaa hamaatti isa fayyisa. Waaqayyo isa eega. Jiraataa isa taasisa. Lafarrattis ni galateeffata. Harka diina isaattis dabarsee isa kennu. Dhukkubsatee sireerra yoo inni ciisellee Waaqayyo isa gargaara. Yeroo dhukkubaattis siree isaa hundanii sirreessaaf kan jedhu immoo isa yaadachiisu. Faarsaa 40:1-3. Cubbuuf maqaa hojii gaarii kennuun immoo namoonni cubbuu isaaniitti akka itti fufan isaan taasisa. Sossobbiin akka kanaa namoonni cubbuu isaanii isa darbeef sammuun isaanii akka isaan hin ceebbane taasisuu qofa osoo hin taane achumaan cubbuu isaanii isa duraa gara fuulduraatti akka dhiiban isaan taasisa. Diyaabiloos yaada Aariyoos, Meqdooniyoosii fi Sebaaliyoos moggaasa kaadumsa jedhuun waama. Lakki hin waamu. Ittiyyuu kaadumsa isaanii amantii sirrii eegsisuu fi ittisuuf kan gargaaru fokkeessee isaan amansiisa. Caqasoota kitaaba qulqulluu jallisanii akka hubatan, akka hiikanii fi akka fudhatan taasisuurra darbee kanneen biroos karaa dogongoraa ta'een akka amansiisan isaan taasisa. Kana waan ta'eef moggaasaawwan sossoboo ta'an irratti jabaadhu. Ammam cubbuuf maqaa adda addaa kennanis cubbuu waan ta'eef kanaan Diyaabiloos akkasii hin dogongorsine sirriitti beeki. Kan lammaffaa immoo hojii gaarii kan biraa qabatta jechuun kan qabatan balleessu. Hojiiwwan gaarii kee warreen dhaabbatoo fi qaama amala sirna uumamaa ta'aa dhufan Diyaabiloosiin baay'ee aarsu. Carraa argate hunda fayyadame dhaabbatoo fi hojiiwwan gaarii kee kana si jalaa balleessuudhaaf ni dhama. Kana raawwachuuf karaa baay'ee salphaa taasisee kan fudhatus hojiiwwan gaggaarii haaraa siif dhiyeessuudha. Hojiiwwan gaarii haaraa shaakalliin taasisiin osoo waliin caalsiin raawwachuu jalqabde hojii gaarii keessa jalqabaa fi isa dhaabbataa ni dhabda. Kanaaf fakkeenya kan nuuf ta'u kanattaan sin ilaalla. Kan jalqabaa mee nama jireenya isaa gad of qabee callisummaan laphee jabaa fi amala gaariin geggeessaa ture ilaalla. Diyaabiloos namni kun amaloota isaa kana hundumaa guutummaan guutuutti akka dhabu barbaada. Kanaaf maal godhare? Dhuguma gad of qabummaa nama kanaa hin arrabsu yookiin immoo namoota hunda biratti kan jaallatamu amala kee kana dhiisin jedhu. Gochuu kan danda'u amala isaa kana bakkaa kaasee kan biraan bakka buusuudha. Hojii gaarii kan biraa fiduun bakka isa kan duraa ta'uusaa osoo isaaf hin ibsiin isaaf kenna. Garuu akkamitti? Jalqaba namichaaf caqasa inaaffiin mana keenya nyaatteetti jedhu irratti ibsa bal'aa kennaaf. Caqasni kun kan dubbatame gad of qabummaa isaatiin kan beekamu mooticha Daawitiin ta'uu isaaf ibsa. Faarsaa 68:9. Jechuma kana baay'ee gad of qamaa kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa yeroo qulqulleessitti duuka bu'oota isaa yaadachiisuu isaas isatti hima. Quncee irraa qaccee dhahatee hunduma isaanii hoolotaa fi sangoota isaanii waliin mana qulqullummaa keessaa isaan yaase. Horii warra horii jijjiiranis ni bittimse. Gabateewwan isaanis ni gaggalagalche. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:15-17. Ittaan sunis manni koo mana kadhannaa jedhamee ka barreeffameera. Isin garuu holqa hattuu gootan. Wangeela Maatiyos boqonnaa 21:13 kan jedhame isa yaadachiisa. Caqasa kanatti dabalataan caqasoota biroo isaaf kennuun namichi dogongora namoota biroo akka waraansu taasisa. Kan biraan gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos boqonnaa 1 guutuun wangeela Maatiyos boqonnaa 21 jechuudha. Bareessitootaa fi Fariisotaan jecha hamaan akka isaan arrabse isa yaadachiisa. Isin kanneen of agarsiiftan bareessitootaaf Fariisotan nana jechuun akka dubbate. Wangeela Maatiyos
boqonnaa 23 lakkoofsa 13 lakkoofsa 14 lakkoofsa 15 23 25 27 29 kanatti dabalataan dongora isaanii ibsuuf si'a tokkoof lamaa ol geggeessota jaamota jechuun isaan akeekkachiiseera. Bakkeera babbareedanii kan mul'atan awwaalota nooraan dibaman waan fokkaattaniif jechuun balleessaa isaanii isaaniif ibseera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 27. Dabalataanis kunoo manni keessan banaa ta'ee isiniif hafa jedheera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 38. Yohaannis Cuubbaanis hooggantoota Yihuudotaatiin isin ijoollee marrataan nana dheekkamsa sanitti bu'uudhaaf jiru jalaa akka baqattaniif eenyutu isin yaadachiise jechuun balleessaa isaanii isaaniif ibseera. Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 7. Isaan kana hundumaa erga isaaf ibsee booda jecha duukaa buutichi qulqulluu Phaawulos bifa ajajaatiin dabarse yaadadhu jedha. Nama balleessaa isaa hubachiisi, akeekkachiisi, gorsiisi. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 2 jechuun dubbateera jedha. Haa ta'u garuu caqasa kana guutummaa isaa isaaf hin caqasu. Keessumattuu jabaattee obsaa fi barsiisummaan kan jedhu. Jechi kun kan dubbatame Paappaasii Efesoon kan ta'e Xiimotewosiif ta'uusaas itti himu. Matumti isaa qulqulluun Phaawulos luboota Efesoon jiraataniin akeekkachiisuusaas itti himu. Kanaafuu tokko keessan waggaa 3 halkanii fi guyyaa akeekkachiisuu akkan addaan hin kutiin yaadachaa jabaadhaa. Hojii ergamoota boqonnaa 20 lakkoofsa 31. Kana hundumaa booda namichi gad of qabeessi kun kanneen biroo balleessaa isaanii hubachiisuu fi akeekkachiisuu akka danda'u itti agarsiisuun kana akka raawwatuuf dhiibbaa isaa geessisa. Namichi akka Kiristoos yookiin Yohaannis Cuubbaa yookiin qulqulluu Phaawulos yookiin Xiimotewos akka ta'e itti fokkeessa. Yeroo kanarraa kaasee namichi garraamiin kun akeekkachiisni hafuuraa akkamitti akka dhiyaachuu qabu yookiin eenyuun akeekkachiisuu fi balleessaa isaarraa akka deebi'u itti himuu akka qabu yookiin aangoonsaa akka kamitti akka ta'e osoo hin beekin kan arge hunda akeekkachiisuu fi balleessaa isaarraa akka deebi'u itti himuu jalqaba. Akeekkachiisni isaas aariin, abaarsaan, gara jabummaa fi namoota qaanessuutiin hordofama. Namoonni hunduu isa biratti jibbamoota ta'u. Tarii sababa isaatiif namoonni baay'een mana kiristaanaa dhiisanii deemuu danda'u. Turee safteensaa akka qaanqee fanjii bakkaa bakkatti faffaca'uu ta'a. Karaa akkanaatiin gad of qabummaasaa, gaarummaasaa fi callisummaasaa dhaba. Namoota ni jibba, namootaanis ni jibbama. Xiqqoo turees amalli haaraan inni fidate kun guutummaan guutuutti isa dadhabsiisuun gara amala isaa duraatti deebi'uudhaaf yaala. Haa ta'u garuu lapheensaa ammaa lapheesaa kan duraarraa yaadni isaa ammaas yaada isaa kan duraarraa adda ta'e argata. Xumura irrattis burjaaja'ummaan qajeelummaa laphee fi yaada isaa walitti dhufeenya kanneen biroo waliin qabuu fi hojii isaa gaarii sanaan kanneen biroo fayyaduu dhabuu isaa ni hubata. Kanaanis Diyaabiloos maqaa hojii gaarii tasumanni hin beekneen kan duraa fi dhaabbataa hojii gaarii isaa isa dhaabsiisa. Isa jalqabaa osoo hin qabatiin, isa lammaffaas osoo harkatti hin galfatiin bitaatti galee hafa. Kunis hundee fageeffachuu dhabuunsaa Diyaabiloosiin kan hin aarsinee fi salphaatti irraa fudhachuu waan danda'uuf hojii gaarummaa isaa isa lammaffaa kanaan akka inni itti fufu isa dhiisa. Kanaafidha abboonni keenya warreen duraa nuun ijoollee isaanii akkas jechuun kan nu gorsan. Diyaabiloos hojii gaarii isa duraa balleessuuf hojii gaarii kan biraa yoosiif dhiyeesse hojii gaarii ati amma naaf dhiyeessite gaarii yoo ta'eyyuu hin barbaadu jechuun deebisiif kan jedhan. Dhuguma hojiin gaarummaa waaqayyoo tokko kan biraa hin balleessu. Namni tokko garuu nama biraarraa kan adda isa baasu amala mataasaa qaba. Tokkoof kan ta'u kan biraaf ta'uu dhiisuu danda'a. Akkuma kana namni hunduu aangoo walitti qabu, ijaaruu, balleessaa isaarraa akka deebi'utti himu, akeekkachiisuu, murteessuu fi abaaruu hin qabu. Aangoon akka kanaa waaqayyoorraa kan kennamu yoo ta'e illee dogongora tokko malee akkamitti fayyadamuu akka qabu waliin kennama. Namni hunduu akka qulqulluu Phaawulos wangeela yoon hin lallabu ta'e anaaf wayyoo jechuun danda'u. Duukaa buutichi kun kana kan jedheef dirqamaa fi adaraa waan itti kennameefidha. Dirqama nagayee jennaanidha. Nyaachisuun adaraan itti kennameera. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 16 lakkoofsa 17. Adaraan sitti kenname maalidha?
Kennaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulqulluu Phaawulosiif kenne yookiin aangoo ergaa gammachiisaa ergamaarraa kan dhaga'e abbaa Yohaannis Cuuphaa yookiin akka qulqulluu Xiimotewos aangoo harkarra kaa'uu kan siif kenne eenyudha? Kan biraan dhimmoota foon irraa fagaatee qulqullummaa lapheen kan jiraatu immoo mee haa ilaallu. Namni kun nama mataasaa guutummaan guutuutti hammina irraa dhorkuun jiraatudha. Barreeffamoota nama dogongorsiisuu danda'an illee dubbisu. Agarsiisaawwan seera nama cabsiisanis in ilaalu. Namoota dogongorsiisuu danda'an waliin walitti hin dhiyaatu. Dubbi isaanis hin dhaggeeffatu. Haala kanaan sammuusaa qajeelummaan eega. Waan xuraawaa gara laphee isaatti hin galchu. Diyaabiloos nama qajeelaa kana waraanuu fi gufachiisuu barbaada. Haa ta'u garuu gufachiiftuu ifatti fuulaa fuulatti fidee isaaf hin dhiyeessu. Ni falma waan ta'eef. Kanaaf maalaa godhure? Diyaabiloos namni kun dargaggoota gara qajeelummaa lapheetti kan geessu barsiisaa hafuuraa akka ta'u balbala isaaf bana. Ganamaa fi galgala inni qofti qajeelummaa lapheen jiraachuu akka hin qabnee fi gowwoota obboota isaa warreen biroof gorsa rakkoo qajeelummaa laphee jalaa isaan baasu kennuu fi badinsarraa akka fayyaniif sababa ta'uu akka qabu ni kakaasa. Caqasa cubbamaa karaa dogongora isaarraa kan deebisu lubbuu isaa du'arraa akka fayyisu baay'ina cubbuus akka golgu haa beeku jedhu akka hubatuuf isatti hima. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 5:20. Gara isaatti kanneen dhufan qajeelchuuf hanganni murteessuutti fi amanee tajaajila hafuuraa guddaa kana hanganni fudhatutti kakaasummaa isaatti fufa. Kana booda Diyaabiloos gara sadarkaa itti ceesisa. Geggeessummaan isaa gochaan akka mul'atuuf rakkina dargaggoota gara isaa dhufanii dhaggeeffachuu akka qabu isa yaadachiisa. Kana booda tartiibaan dhufanii oduuwwan akkamitti kufanii qajeelummaa isaanii akka dhaban seenessan tartiibaan isaan seenessuun gurra isaatti guutu. Seenonni kun saalfachiisoo isaanii ni dhaggeeffata. Kanaanis barsiisaan gara laphee qajeelaatti deebisu kun dursee dhimmoota dhaggeeffachuu hin barbaanne baqachaa kan turee fi akka dhaggeeffatuuf kan isaaf hin eeyyamamne hunda dhaggeeffachuu jalqaba. Amma hundumaa sirriitti dhaggeeffachuuf ni eeyyama. Hundumtuu dhufee cubbuuwwan haaraa fi gosa adda addaa gabatee sammuu isaa irratti kaasa. Kanneen biroo gargaaruu maqaa jedhuun obboleessi keenya kun sammuun isaa fakkiiwwan xuraawwan dhiphachuu eegala. Oduuwwan qajeelummaa sammuu xureessan beekuu jalqaba. Dubbachuun illee qaaniidha. Kan isaaniif jedhame hunda yeroo dubbataman ni dhaggeeffata. Efesoon boqonnaa 5:12. Dhimmoonni kun keessa isaatti fedhii cubbuu kan ittiin kakaasnee fi kan isaan kuffisne yoo ta'an illee sammuu isaanii xureessu. Gaarii fi hamaa kan beeksisu muka beekumsaarraa firiiwwan kukkuteera waan ta'eef. Kana beekee baqachuuf yoo yaale Diyaabiloos deebisee dargaggoota hoo eessatti isaan dhifta jedhaan. Dargaggoonni kun geggeessummaa isaatiin nageenya akka argatanii fi isarraa addan ba'an yoo ta'e gammadoo akka ta'an isaaf ibsu. Inni isaanirraa adda yoo ba'e garuu hojii isaanii isa duraatti deebi'uu akka danda'an isaaf ibsuun kan duraa caalaa sammuu isaa dhiphisu. Miilla isaanii lamaaniin hanga dhaabbatanitti akka isaan hin dhiisneef isa qoru. Kanaanis waa'ee qajeelticha Lootiif kan dubbatame jireenya isaa keessattis balaqqeessa. Qajeeltichi Loot gidduu isaanii yeroo jiraatu hojii isaanii saamaa ilaalaa fi dhagaa qajeeltuu lubbuu isaa dhiphisaa ture. Lammaffaa Phexros boqonnaa 2:8. Obboleessi keenya kun dursee mataa isaa kan dhiphisu kan dhaga'u qofaan yoo ta'u amma seenaawwan inni dhaga'e kun bifanni armaan dura argeen beekneen sammuu isaa keessatti bocamanii fi ifatti kanneen argu caalaa itti mul'achuu jalqabu. Xumura irrattis namni kun yaada isaanis ta'e laphee isaan xuraawaa ta'e kufuu danda'a. Dargaggoon kun jalqabumarraa kaasee dargaggoota kanneen gara abbootii gaabbii isaaniitti erguun mataa isaa dhiphinarraa bilisa baasuu ni danda'a ture. Haa ta'u garuu Diyaabiloos ofii isaa dhimmicha jalqabsiisee karaa namichi hin beeknee fi hojii gaarii fakkaatuun akka bocuu waan isa taasiseef irraa deebi'uun isatti cima. Garuu tarii dargaggoota gara abbaa gaabbiitti erguuf kan ga'e ta'uu danda'a. Haa ta'u malee oduuwwan baay'ina qabanii fi beekumsa haaraan sammuun isaa waan guuteef qulqullummaa sammuu ni dhaba. Dubbiin ogeessicha Salamoon beekumsa kan dabalu gaddas ni dabala kan jedhu asirratti yaadatama. Kitaaba lallabaa boqonnaa 1:18. Kanneen biroo geggeessuu keessatti
dharri Diyaabiloos oduuwwan dhaggeeffachiisuun laphee xureessuu qofa osoo hin taane mala sammuunis shakkiin akka raafamu taasisuu qaba. Mala isaa kanaan namanni akka geggeessaatti itti fayyadamu laphee isaatiin amanee kitaabolee hafuurawoo kan dubbisu haa ta'u garuu mataa isaa gara waaqayyootti kan hin dhiyeessinidha. Nama kanaaf namni kan biraan shakkii keessa galee rakkachaa akka jiru isaaf ibsuun gorsa akka isaaf kennuuf isa gaafata. Amantiin namicha geggeessaa kanaa shakkii tokkoof kanneen biroof kallattii adda addaan furmaata barbaada laphee isaa keessaa suuta suutaan akka ba'uu fi sammuu isaa fi yaaliiwwan saayinsiirratti amanuu akka jalqabu taasisa. Amantii saayinsii waliin osoo walitti hin dabaliin kan jiraatan xiqqoodha. Namni kun dandeettii hubachiisuu waan hin qabneef obomboleettiin shakkii kun isa liqimsaa adeema. Namni kamiyyuu dandeettii geggeessummaa kennuu akka hin qabne beekuu qabna. Abbootiin dandeettii kana qaban rakkinoota hafuuraa ilaaluun cubbuuwwan jibbisiisoo ta'an dhaggeeffachuu fi shakkiiwwan dhaga'uun hin liqimfaman. Kana waan ta'eef Diyaabiloos gamna ta'uu isaatiin bakka geggeessummaa namoota dandeettii kana hin qabnetti agarsiisuun akka ittiin miidhaman isaan taasisa. Diyaabiloos tajaajila akka kanaa namoota dandeettii kana hin qabne kanatti kan agarsiisu tajaajila hafuuraa baay'ee ariifachiisaa fi barbaachisaa akka ta'e fokkeessee ariifachiisuun. Egaa gaarii akka ta'e beekee kan hin hojjenneef cubbuudha kan jedhame isaaf caqasa. Yaaqoob boqonnaa 4:17. Asirratti garuu namni gad of qabaan waraansi akka kanaa yeroo sanatti banamu gad of qabummaa fi laphee cabaan ani dhimma kanan beeku. Ani miti kanneen biroo geggeessu mataa kooyyuu geggeessuu hin danda'u jechuun deebisuun isaaf salphaadha. Haa ta'u malee Diyaabiloos bu'aa hojii hafuurummaa tokkoon argamu hojii hafuurummaa kan biraan akka balleessu irratti beeka. Nama yaada isaa fageessee gara uumaa isaatti kadhatu Diyaabiloos nama tokkotti erguun namoota wal falmii uuman akka walitti araarsuuf isa waama. Isaan walitti araarsuuf taa'ee oduu isaanii, wal falmii isaanii fi arrabsoo jibbisiisaa isaanii yeroo dhaggeeffatu yaadaan gara samiitti fudhatamuu fi bu'aan kadhannaasaa isarraa fagaata. Kanaaf namni kun gara mana isaatti yeroo deebi'u oduu falmii isa duraa caalu qabatee waan deebi'uuf sammuun isaa kadhannaaf isaaf hin ajajamu. Ati garuu kadhannaaf Waaqayyo dura dhaabbachuuf qophiin addaa akka barbaachisu hin irraanfatin. Kadhannaan kee yaadaan gara samiitti fudhatamanii kadhachuun akka guute yeroo argu Diyaabiloos jeequu barbaada. Akkamitti? Ati yaada keen gara samiitti fudhatamtee yeroo kadhattu yaadaan gara samiitti fudhatamuun kee baay'ee gaariidha. Kanneen biroos yoo beekan immoo itti fayyadamuu danda'u. Kanaaf akka hin irraanfanneef ammuma ka'iitii waraqaatti barreessiin jedha. Kanaanis kadhannaarraa gara hojii barreeffamaattis ceesa. Yaada keen gara samiitti fudhatamtee Waaqayyo dura dhaabbachuu keessa dhiisee akka ati teessu, akka ati barreessituu fi fuuldura Waaqayyoo dhaabbachuu caalaa wantoota birootti akka ati gammadu si taasisa. Kaayyoon Diyaabiloos inni guddaan kan qabatte akka ati gadhiistuu fi waan hin qabneen akka ati gammaddu si taasisuudha. Yookiin qisaasummaan kan biraa argatta jechuun abdii sobaan harka keerra kan jiru gattee waan argachuu hin dandeenye argachuuf akka ati jabaattu taasisuudha. Yookiin immoo hojiiwwan gaggaarii tokko tokko yeroof sitti agarsiisuun booda immoo sirraa fudhata. Har'aaf kan qopheeffanne hanga kanaatti kan dhaggeeffanne ture. Kakaasee kan nu jalqabsiise hanga isaa kanatti kan nu jiraante Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanni fi guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii.